Beeksisa hojii kayrii akkaan guddaadha. Manni barumsa ifa Islaamaa magaalaa Ciroo mana barumsaa hundeeffame isaa irraa kaasuudhaan dhaloota kumaatamaan barumsa saayinsiitii fi diin Islaamiin oomishaa ture ta'uun isaa ni yaadatama. Baroota dabran keessattis manni barumsa ifa Islaamaa magaalaa Ciroo koree teeknikaa beekumsa wayitaawaa qaban hundeessuudhaan haaromsa addaa taasisuudhaan tooftaa baruu fi barsiisuu yeroon gaafatutti deeggaramuudhaan barnoota qulqullina qabuu fi gochaan deeggarame ogummaa ICT fi teekinooloojii ammayyaa jiddugala taasifachuudhaan dhaloota dorgomaa ta'an oomishaatti jira. Kanaanis hawaasni magaalaa Cirootii fi naannoo isii akka galaanatti itti dhangala'uudhaan mana barumsa ifa Islaamaatti dhaloota barsiifachuuf fedhiin lammiiwwanii haalaan dabaluudhaan rakkinni daree barnootaa hamaan mudateeti ture. Hanqina daree barnootaa uumame furuudhaan fedhii fi hawwii hawaasaa guutuuf mana barumsa ifa Islaamaa magaalaa Cirootiin hojiin jalqabamuudhaan sagantaan galii walitti qabuu guddaan geggeeffamuudhaan galii argameen ammoo lafa guddoo hektaara 5 haal duree barbaachisu hunda guuttachuun harkatti galfachuun piroojeektiin ijaarsa mana barumsa ifa Islaamaa jalqabamuun isaa ni yaadatama. Yeroo kanattis gamoon abbaa darbii 4,100 irratti jalqabamuudhaan karoora ijaarsa marsaa jalqabaatiin gamoo abbaa darbii tokko xumuruudhaan hojii baruu fi barsiisuu keessatti eegalchiisuuf itti deemamaa kan jiru hoggaa ta'u. Ijaarsi marsaa jalqabaa piroojeektii guddichaa kun ammoo amma harka 30 irra gahameeti jira. Ijaarsa piroojeektii guddicha mana barumsaa ifa Islaamaa magaalaa Ciroo kana xumursiisuudhaaf jecha koreen ijaarsa mana barumsichaa soomana guyyaa 7 fi 8 sagantaa galii walitti qabu gama onlaayinaa qopheessaa waan jiruuf hundi keessan affeerramtaniiti jirtu. Irratti hirmaadhaa koottaa madrasaa keessan tumsaa. Barnoota irratti invest godhuun investimentii bu'aa malee kufaatii hin qabne yeroo ta'u, madrasaa saayinsii fi diin Islaam misoomsuun ammoo daldala khayrii kan bu'aan addunyaa fi akiraa irraa argamudha. Koottaa mana barumsaa ifa Islaamaa magaalaa Ciroo tumsuun ijaarsa isaa xumursiisaan affeerraa teenya. Madrasaa kanaaf ammoo gumaacha keessan gama lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa 1120 lakkoofsa herreega baankii hijiraadhaa 10,10,14 duwwaa takka lakkoofsa herreega baankii hojii gamtaa Oromiyaadhaa 10,90,42,82 lakkoofsa herreega baankii Awaash duwwaa takka 30,47,50 duwwaa lakkoofsa herreega baankii Oromiyaadhaa 13,14,78,69 duwwaa takka lakkoofsa herreega baankii Raammis 10,30,3,9,90 takka lakkoofsa herreega baankii Zamzam 10,26,60,86,10,30 takka. Qaamni tumsa taasisuu barbaadu hundi tumsa gama isaa taasisuu ni danda'a. Jazaan keessan addunyaa irratti dhaloota dorgomaa oomishuudha, akhiratti ammoo jannataan qanani'uudha. Mana barumsa ifa Islaamaa magaalaa Ciroo.